yaa'u kanneen kunniin gartee warra kasaare gartee saree roobaa ta'an san waggaa 7 kana saba kana diiganii ilmaan namaa daaraa godhanii wal nyaachisanii wal jibbisiisanii walirra duulchisanii ilmi namaa salphatee diqqaatee warri kalee gartee jarooliin nu arrabsu jarooliin duulaan nu arguu dadhabee salphachaa jira. Numaa kana ilma namaa dhiisaa gartee numaa ofirraa yaanii as gubbaa iyyinu kana namni jaallaalu dadhabee akka nama balaan itti buute yeroo nu argu gartee mataa lafa cuqqaalee deemaa saniin beekta. Nama hedduu bare yeroo gartee nu arge qaata mataa lafa danqareen nu nama beenu as gubbaa iyyina namni nu beekaami. Keessa ijoolleen biyya Arabaa kanaa yaatee galtuu fi Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa kanaa yeroo boolee kana dhuftee akka tasaa rabbiin an boolee kana oolaa walitti dhufne qaata mataa lafa danqaree laal. Diqqeen isaa laal bita waan dalaga beekan gariin namaa waan nu asteennee warra alaa dhufe guursifnu se'a. Haqi saba keenyaa Oromooti jedhiifama illee naa godhaa. Immooshin ta'e illaan hin jedhina gaafa garii immooshin nagooti dubbiin teenne tun. An bidhama ilaal duulaadha maqaa sabiin nurra kaasan kana biyyoonni ollaa kanaa hedduun irratti wal ijaaranii ol dhayanii gad dhayanii xurree takka mootummaa kan harkaaniin dhaban. Xurree takka barattoota ijaaranii, yuunivarsiitii ijaaranii, doktoroota ijaaranii, narsii ijaaranii, daladdoota warra hojjettoota mootummaa ijaaranii, abbootii qabeenyaa ijaaranii, kaadireef kaabineef jinnii kana ijaaranii, ummata keenya sobanii, nafxanyootaaf TPLF'n haala isin mijeessina koo ta'aniin guyyuu. Nafxanyoonni jarri fiduuf galgalaa ganama gartee maal jettaniin waan guyyaa cidhaa dubartiin gottu kaa. Eenyu kaan gartee bitatee namni jala yaa'u kana nafxanyoonni dhiira Oromoodhaa beetti gartee. Ashara nu keessa jiru galabaa san irraa xiqqaa keenya gartee callaa Oromoo keessa jiru kana waan beektuuf lubbuu dubbiin akkasii isin hin beektanii dhiisa isin ergamtoota jettiin nafxanyoonni TPLF Shaabiyaallee ni beetti kaa gartee xiqqoo Oromoo keessa jirtu san saba guddaa keessa beektaa guddaan galabaa sabni guddaan. Saba xiqqaa takka keessa jira. Namni kun lubbuu fi kennee wareegama kafalee biyya kana ceesuuf deemu jira. Galabaan kun ammoo gartee tara guyyaa kana guutuu akkanatti saree nu nyaachisaa jechuu gartee. Galabaan galabama maallee hin buu gartee wacuu malee. Kanaaf gabbayee sabni keenya kun dhugaa osoo walii himee bar osoo gabbayee nam lama sadii gabbayee bar dhugaa kana saba kanatti himee bar ufiin mataa cabxee ol dachaatii bar. Yeroo akkanas gubbaa bookkisu kana bar meeqatu dhaqqabisii jaalala jalsine nu jedha bara gartee jaartii ija keessa laalee qara muddamee bakka seenuudha waan itti achi baay'ee as keessa beekte. Jaartii ija keessa laalee waan goonu sheekichattii tana eegala taayama yoo maal na gootana. Waggaa 7 gaafa waggaa 2-3 dura abbichuun angoo qabatee waan angoone. Gaafa akkasii oo'a qabdan saniif shaneenii fardaan makiinaa yaabbattee magaalaa keessa yaatuuf gartee ministeera gadiitti tonna godhuu waan hungoone uummata kallee hungootani. Kan jiraachisu rabbi kan ajjeesu rabbi jechuudha. Haqa uummata keenyaa dhugaa kalee irratti irbuu saba kanaa seenne wanni irraa nu deebisu takka illee hin jiru. Liqimsaaf illee iyyaan jiru. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi mootummaa kanarraa waan liqimsiisin faaruun takaaliqu samawaatu lardiiti wallahi. Silaa kanatti hin lallabu bara. Silaa kanatti hin lallabu Mustafaan. Akkuma warra kaawwanii ragaa jedhee deema silaa gartee. Ka dubbadhu laallachaa saamsurdi godhu malee hin dubbadhu sila. Saamsurdi beektanii sila. Cokaa jechuun kana dubbadhee boo'i baluun gaya. Ni jiraan. Warroitu jira warroonni gartee waa afaan si buusee yoo atiin dubbadhe itti gartee afaanis dhuftee irraa deebitu magartee dhugaa nama dubbatullee taate. Kanaaf tokkoon kan kee gabbayii amantii ta'e irraallee biyyattii irraallee saba kee irraallee hundarraa gabbayii bookis gurbaa dubbadhu rabbirraa jira na bira hin barbaadin. Ammoo waan akka isinii dhaama yoo akka gara dubbadha jettan riskii fudhaa. Riskii beektanii maali? Ofirra murteessi dubbadhu gabbayii. Ofirra murteessii harka dhibbarraa dhibba. Ofirra murteessii gabbayii yookaan nama islaamaa taate maal gootu amantii biraa hin qabaatin warra islaamaatiif kun warri amantii biraa qabdu akkasii akka amantii teetiitti jettu hin beeku kennatti. Hirkadhu rabbitti haqa dalagi nama wayii miidhuu hin deemin. Dantaa wayii barbaadan deemin waa liqimsaa asii kaaree wayii fuudhaa yookaan maaliyyoo argadhaa yookaan maaliyyoo godhaa beekumtii argadhaa ittiin deemin. Tana hunda dhoqqee keessatti darbii dantaallee birriillee beekumsallee maaliillee dhoqqee keessatti irra jadhu bira dabri saba kanaaf dhugaa jirtu dubbadhu aayyoo aabboo haadha sagalee hin qabne gartee ka gubachaadha yoo naafati teenyu kan hadha booyaa jiran ka ilmi irraa ajjeefame ka saamamaa jiru
ka dirqamaan qixxaa godhi marqa godhi as kenni jedhanii gartee qawweerra yoona dhaabbachaa jiran. Ka osoo dhugaa argu gartee akka itti dubbatu dhabee hadha cinqamaa jiru. Ka jiruun itti qaaloftee waan nyaatu dhabee karaan irraa citee deettuu hadha gartee ambulaansiin karaa itti hidhattuun dhabde. Ka hadha naggaadeen gartee yeroo ittiin galeen akka itti finne beektanii karaa kana. Wareegama kafallee finne bara lubbuu ta'een ofirraa baanii jedhee gartee hadha uummata dhaqee sukkaara irratti soogidda irratti dabalee hadha gartee isa gubachaa jiru. Ka gartee gibira kabal jedhaniini maalii yoo maacoo jinni jedhanii gartee hattuun halkanii guyyaa isaan saamtu kana isa kana gartee isa kana laali dubbadhu yeroo dubbatu isa kanaaf jecha gartee ajjeerchee argadha. Hattuun alaa dhufeen wal saamaa jiru hin jiru. Abbichuun wal saamaa nuun hin jennu ofii wal saamaa jirra. Wal ajjeesaa nuun hin jennu. Akka waan Dr. Abiy Ahmad Aliidha rabbi ta'ee gartee rabbuu bare dalaggaa teetiin gasi dhiisee bare fantashir fil ardi siin jedheeti dalaggaa teetiin guyyaa isaa waliin dhufte sirraa kafalaa rabbuu bare. Digalee si filata. Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam warra dide malee na warra jannataatiin jenne Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam yaa Rasuulullahi namni jannata seenu dide eeyyen jedhe maaliin diddate badii madalagu. Rabbuu gartee sin dhorkine mootiin ka gartee yeroo takkaan badii addaladdu harka si qabee mataa si qabee achi si qollofuu danda'u. Maaliif rabbiin gartee jibaallama seene jannataallee jaannamiillee. Dalaggaa teetiin atu waan baattee bira dhaqxaa jiru rabbi birallee namuu wama dalage baatee rabbi bira dhaqa gartee. Mootummaan ilma namaallee akka ilma namaatti akkasuma. Kanaaf mootummaan akkas na godhee jettee afaan hin banin. Mootummaan si waan dandeettu godhi waan humna keetii ol ta'e mootummaatti iyyadhu. Maal daladde ati atiin hadha gartee nagaa Oromiyaatiif iyyitu. Jiruu qaaluma kanaaf deemu akka mootummaa kana cinaa dhaabbatte gargaarte. Ati shanee deeggaraan jirtu hadha. Atiin as dhuftee mataa nu nyaattu. Faannoo deeggaraan jirtu hadha. Asabiin deebii akka hin deebine jechaan jirtu asabni hin galchu jechaan jirtu. Yoo asabiin hin deeffatee akkamitti jiruu qaalumni sirraa bu'aree. Ijipti Jibuutiidhaa fi almost biiliyoona $4 kafalaa mootummaan kun eessa abbaa keetiitiif fuudhee gatii qaaluma sirraa gabbuusa. Sigalee jiruun sirraa gabbuutu barbaada falmadhu akka ilma dhiiraatti gabbayyiiti haqatan ta'e deeffadhu garte dayyuu san ta'in shahiide yoo radduu tellee akka kee gubbaan lafatee irratti bishaan karabbiiti balballi gartee dachiin tarabbiiti dachii rabbii namni irratti hin dalagattu siin jedhu gabbayyi gartee kaan namni siif koontiraata fudhate hin jiru raayyaa ittisa biyyaa hadha gartee halkanii guyyaa ibidda nyaatee ibidda tufu suni sigalee isaan rabbiin du'ii gartee haadhaaf abbaa keetti san deebisin jenneen. Inni koontiraata sirraa fudhatee yoo gartee mindaa kafaltee fi waa godhaa jiru. Lubbuun isaallee akkuma lubbuu teetiiti. Maatiin isaallee akkuma maatii keetiiti. Biyyi isaallee biyyumati qabdu tan. Loli isin hin jenne. Yoo loluu dadhabde naga naannoo keetii buusi. Gibira kafali. Gartee qawwee rasaasa waa isaa ittiin bitanii qopheessi. Yoo waan biraa dadhabde us afaan kan kee gartee walirra buusi. Cadhisi. Waan hin beekne laaqee waan hin dandeenye hin gargaariin. Yoo dandeettii qabaatte waan biyyaa bu'aa qabu, waan sabaa bu'aa qabu, waan gartee mukaa dhagaa nama qofaa hiba. Addunyaan hadha mirga qilleensaa, mirga jinni jettee dhaabbattee maaliif deemte? Iyyan. Mukni hadha dhaabbate kun baroonni isaan kaaniin maaliifi? Nagaa ilma namaatiif qilleensaan fayyaa qorsa irraa dalagama. Firuu irraa gartee nyaattee dhugda. Gaaddisa godhatta. Mana ittiin ijaarratta. Addunyaa sadarkaa sadhattee hadha waa maroona gootee jechuudha. Ati ammoo as deebiteetiin ibalu yoo dhufe malee sanuu barusuu nama qabaattan. Wanni garaa nama nyaataniin mee osoo fidadhaa osoo mee nu fidan mee osoo fidaa isin jedhan. Mee hadha Oromoon badhaadhina achii isin kaafna paartii keessan fidaa eenyu fidan. Paartiin nam tokko fidadhaa isin eenyu fidan mee. Yeroo takka na fulchaa. Ega tak insyaallah. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah,
awfan so dhiifama na folcha ijoollee na bilbilee so kanaaf akkasii jechuudha. Kanaaf inshallah waan hundaa rabbi khayrii haa godhu. Amiin amiin. Ayyub jazakallah khairan inshallah. Yaa tikere san haqi dhugaan jirtu gartanii saba kanaaf gartee dhugaan jirtu ummata keenyaaf namu rabbiin abbaan rabbiin birumsa gariin qabeenya qaba kun beekumsa qaba kun humna qaba namni hunduu hawaasa waan sammara hin qabne ka gargaaranii akka ummanni keenya gartee nagaan bahee galu ka godhu namni gadi akka itti ilaalu mootummaa biyya bulchuusaaf warra jechuun filatee namni ol ergu bakka bu'oota ummataati. Amma namni rakkoon biyya keenya qabu maal beektan ummanni Itoophiyaadha. Hin beeku akka itti biyya bulchan wallaahi. Nama baratee atoon fagaate turraa eegalee jechuudha. Mootummaa jechuun biyyi guddatte hatta biyyoo akka Ameerikaa biyyoonni guddatan Awurooppaan biyyaa dhagarsa guddaa jiran jedhama ummata ka biyya bulchu. Ummanni rakkoo jiru eenyu mootummaa hima. Rakkoo jiru fakkeenyaaf wanti namni keenya baruu qabda waan kana mee guyyaa takka inshallah irraa isin dubbadha. Mootummaa jechuun maal jechuun nama keenyaan galu. Muummicha ministeeraa ka caalu ummata. Ummanni ka heerallee heera biyyattii illee tumee biyya san keessatti mirgallee qabu. Buusuuf shuumuuf waan jechuun heerallee tumachoo. Namoonni kun muummicha ministeeraa irraa eegalee ummatatu filatee achi kaatee jechuudha. Amma namoonni keenya kanaan beeku mootummaan akkas godhuu didee siin jedha. Mootummaan dachee kana bal'atu ummata miliyoona 100 fi ummata miliyoona 100 30 olii kana raayyaa ittisa biyyaa mee miliyoona 1 haa goonu. Warri biyya bulchuu hagam namoonni nadha bakka boon nama 543 akkasiin bulchaa gandaa maal kanneen achi gaddeemu malee mee namoonni haganaa kun yoo ati ilaaltu osuma amma si kennan sammuu ta'e osuma akka namni gadi itti ilaalu taate namni haganaa kun raayyaa ittisa biyyaa poolisa bira mee agartee ati miliyoona 10 godhi si guddisaan. Miliyoonni 10 miliyoona 130 to'atee nagaa eeguu danda'a. Hin galle bargarii namaati. Warri gartee si yonnaa beekul eeyyan mootummaan maal godhuu qaba yoo ati rakkoo jiru eertee fi kun haasattu jira as kana jira jettee mootummaan waan san godhuu dhabe eeyyan akkasitti ilaali mootummaa poolisaallee kawaa'eeru mootummaallee kawaa'eeru ummataa jechuudha. Maaliif ummanni bakka hunda jira miliyoona 130 miliyoona 130 kun waan naannoo isaatitti gale guutuu waan heera biyyaa sanii ala bahe waan biyya balleessu yoo argamu fedhe haa ta'u hattuu irraa eegalee yeroo arge ni eeraa jechuudha. Eenyutti eera poolisatti. Eenyutti eera bulchaatti ibalutti jechuudha. Keenna ammoo maal dalaga beektan inumaa baloo jedhaan hati ajjeesi saan. Warra amma bahee gaaraa loolu kana namni osoo gammoojjii gabbaillee deeggarani akka uummanni hin jirretti. Osoo dubbee biyya laatii qabaatee akka ripheelloo seensanitti illee deeggarani. Ijoollee masuma gabbaatee ganda yeroo dubbiin hammaattee bosona gaffiiddu. Yeroo dubbiin tolte ganda keessa deemu kana rasaasa bitee waa mara godhee ol deebisee asumatti isaan gartee waliin jira. Maal jedha mootummaan beektaa dhufee saalfatu. Nagaa mootummaan kun eegsisuu dadhabee jedha. Yoo mootummaan kun akka mootummoota durii osoo haadha mootummaa gaafa mallasii fataateettan hin jettan takkaa jettaniin hin jedhu. Maaliif dhufee kaa'isin haxaa ganda keessatti ati akkamii argitee siin jedha bara. Arge jettuu akkamii argitee si ajjeesa. Haa Oromoo ragaan abbaatu. Eber kama karaasan haa Oromoo walimti bardur. Akkamma 4 kiiloo Oromoon seentennaan isarra duultu kanaa miti Oromoon wal beekna bara. Nama rabbi rahmata godheen malee. Nutti yaa bal'aan. Oromoon hadha abbichuu 4 kiiloo baasuuf deemtu maqaa Mallas Zeenaawiitiin Mangistuu Hayilamaariyaam nutti iyyite Oromoon. Qabsaa'ota kaleessaa gaafadha. Gurra lamaan as naqattee yoo waraana bilisummaa Oromoo argite Oromoon shiftaatti iyyite jechuudha galee. Wayyaaneen maal jetteen bara. Isin fixanii akkasittiin iyyinaati. Yeroo jala gartan hajarri xiqqoo faana fageeffattu eega qawwee dhukaasaa ol jala karaa jarri deemte qofa. Akkasitti dhageenye nullee qawween dhufna koodisa walii kaa'an jechuudha. Hadha 4 kiiloo ka jiru eenyure Oromoomi. Oromoo baasuu hadha ganda keenya guutuu keessatti as gubbaa dhufti. Mootummaan kun nagaa eegsisuu dhabee mootummaa akkanaa takkaan agarre namni gabbayee galuu dadhabee jiruun qaaloftee quba qaba bari waan ganda keessatti deemu. Ilma eenyu gaara jira eenyu deeggara waa hundaan argachuu ni musatti. Maaliif mootummaa quba qabayaa jiruun